haadhatummoo waan dhaamteef qabdii jedhan. Manguddoo jiraam, ollaatu jiraam, nama beekutu jiraam. Maal dhaamteefii jennee gaafanne. Akkana jettee dhaamsa dhaamteef. Yaa ilma koo nugusa torbaffaadha taata. Jabaadhu dhaamsa haadhaati. Tokko. Lammaffaa abbaan kee abbaa fiixaa miti. Isaa umurii waggaa 10 abbaa fiixaa irraa of eeggadhu. Dhaamsa haati dhaamteef. Sadaffaa nugusa ta'uun kee shakkiin qabu nugusa ni taata. Gaafa nugusa taate alaabaa kana bakkaan naa ga'ii. Alaabaa Minilik martee harka keessa keessi. Alaabaa abbaasii. Ayyee waa'ee nama dubbadhu kanarraa bor fuula rabbiitti sirraan gaafatama. Seenaafillee irraan gaafatama. Dhugaan jiru kana. Kanatuyyuu jira. Egaa waan haati dhaamteef keessaa wanni inni hojii inni kin jiraa jenneen immoo lafanis ni ka'a. Gaafa ijoolleen qeerroo kumaan lakkaa'amtu itti dhumtee lammaa ol baaftee isa ol baaftu paarlaamaarra taa'ee paarlaamaadhaan isin hin nashuumne qeerroon hin naffinne haadha koon nugusa taatanaan jettee tokko qabadha. Waan haati dhaamteef. Lammaffaa abbaa fiixaa miidiyaan jabaatee dhaqee haasofsiisnaan haasaa abbaan fiixaa haasofsiise keessaa akkamitti ilaalta biyyiin jennaan ijoollee kootiin adda baaseen ilaalu. Maqaan isaa Abiyootiin ture natuu quraanatti galchee Abiyyiitti moggaase. Soba nan sobee. Achumaan fuudhee marfee waraanee ajjeechisiise. Hin ajjeese abbaa fiixaa. Qadaadhaan duni. Abbaa fiixaa hin ajjeese. Waan haati itti himtee hojiitti oolchee dhamoon lama. Sadaffaa alaabaa Minilik bakkaan naagee jette. Akka kiiloo 4 seeneen siidaa Minilik kaasee dhamoon kaafne. Minilikiin faartee dhamoon faartee. Nan sobee. Sobaa kun fakkeessuudhaa kun ololaa kun bolotikaadhaa kun dhugaan jaallattan dhugaan jiru kanaa jechuudha. Muyitii qabadhu boleessa irraa buufee laate. Fixadheera muyitii qabadhaa. Isinin dhaggeeffadhaa muyitii qabadhaa. Adurree qabaa antuutaa nafaa jedhan. Dhimma Oromootiif Oromiyaati. Dhimma ijoollee sadiyyii wala deemtu mataa rasaasaan rukutamaa jirtu. Falli bakki argatamuun dhugaan walitti himneeti jechuudhaafaniyyii ofirratti murteessee akkasitti dubbataa jira. Yeroon akkasitti dubbadhu na badhaasta na jajja damoo sanaa kennama miti. Dhugaa jirutu kana uummanni Oromoo beekuu qaba. Egaa qaama kana qaamni deeggaru Oromoodha jedhee deeggara yoo ta'e kottaa na wajjiniin falmaa. Lakki akkana miti yoo jettan kotta Oromoodha yoo jettan ituunni Oromoon ta'in immoo eessarra dhaabbattanii deeggartu. Eessarra dhaabbatamee deeggarama. Oromoodhaaf hojjeteef deeggarta. Oromoodhaaf dubbateedhaaf deeggarta. Qabeenya Oromoo tiksaa jiraadhaaf deeggarta. Moo Oromoodha jettee deeggarta yoo taate akkan Oromoon taane kun ragaan kana. Yoommoo Oromoodhaaf hojjete jette mana Oromoorraa diiguudhaaf immoo Oromoodhaaf hojjechuudha jedhama. Kanaafuu qaamni Abiyootiin deeggaruu fi qaamni Abiyootiin faarsu eenyummaa taane abbaana dhalche haadha ittantee na dhalte yoo ta'e iyyuu jechuudha. Inni diinaa jechuudha. Isinii galeera miti. Akkasi gabaabasaa kanumaa kam galatoomadha abbummaar galatoomi abbummaar itti shidu jirtanii uummata irraa kaaftanii dalagaa teessan tana wallahi rabbi isin hindhiisu. Arsii keessatti nyaatamnee jirra agarteerta ajjecha ta'isan. Argee jira yaa tiktookii guddaan irra nagaadhaa jirtaa Arsii nyaatamnee jirra akka arsiitti nyaatamnee jirra. Ani wanni Oromoo kana ajaa'ibe abbummaar kan inni biyya isaatti naannoo tokkotti dhalatee abiyyi qorate gaafa Jawaar Mohaammed Abbaduulaa Arsii keessa qoratee kitaaba isaa irratti baasee inni Oromoo miti jedhe maa gaafii kana Jawaar hin gaafanne isin. Eliyaas Jawaar kitaaba Jawaar keessatti abbaan duulaa Oromoodha moo Oromoo miti jedhe. Oromoo miti jedhe qoratee. Abbaan duulaa Jawaar Mohaammed Oromoo miti jedhee jira. Jedhe yaa. Thank you. Nusi waggaa 27 abbaan duulaa Oromoo miti kumaa dammaqsaa Oromoo miti jechaa turre jechaadha. Thank you. Jawaar Mohaammed immoo waan nu mirkaneesseef thank you. Namni sadagaa hayyu Oromooti ifa godhee Oromoof gabbaase akkasuma Abiyyiilleen akkuma Abummaar jedhe Oromoo miti. Hojiin isaas Oromoo ta'ellee Oromoo miti jennee Oromummaa irraa kaasna. Akkasi beeka. Ani amma akkasi beeka Abummaariin Jimma dhalatee ani Baalee dhaladhe akkasi beeka Abiyyiin Oromoo miti. Abbaa isaatiitu dubbate gadi bahee toobe abbaa
Abiyyi Alii ani Ahmad akkuma dubbate. ilma kiyyaatittan guddisee namni si dhalche tokko Eeliyaas ilmoo kiyyan guddifadhee akkasitti mana barumsaa geessitan guddifadhe jedha malee akkuma ilma kiyyaatittan guddise hoo jedhe ati nama biraa ta'uu kee mirkaneessa. Duraan Akkasuma maqaan isaa Abiyoot ture. Gaafa mana Qur'aanaa madrasaa seensisu Abiyyii jedhee moggaasee fi ijoollemetiyyaa wajjin jedhee Ahmad Ali. nu mirkaneessee jira Jaarsa jechaadha. torbaan tokko hin bulchine lubbuu keessaa fuudhee geggeesse akkuma Haacefaa geggeessetti akkuma Oromoo geggeessaa jirutti. Yaa isa qofaa miti inni haatiti Oromoo tuulamaati jedhee faranjoonni immoo ati haatiti Amaaradha jettee jecha nun sobee jechaadha dura. Ammas gaafa Nobel Peace Norway irra dhufe abbaan koo Oromoodhaa haati koo Amaaraa jedhee faranji illee sobe namichi kun bakka deemutti soba. So Abiyyiin diina Oromooti yes diina Oromooti. Abiyyiin gaafa Oromoon as baatee ilma Oromooti ilmaan abbaa gadaatiin hin jedhan noo jechuu ni qabna Oromoo. Jaalatu Oromoon barachuu jibbu dhageeffatee Abiyyi isaa faarfachuu ixaana irra kaate. Warra Duraan Abiyyi jiru kana Abumaar jabaadhaa bakka isin argimee hojiirra jira miitirra kaadhaan xiqqasho. warri Abiyyi faarsu hundi isaatu diina uummata Oromooti. Ajjeechaan kun Arsii Adaabbaa keessatti ta'ee miti. እወጣለሁ ያው Keessatti ta'e ajjeechaan kun. Sababa irratti dirooniin fixaa ture Wallaggaan amma Ajjechaan kun Arsii Adaabbaa jedha Jo'aan. Okay. Arsii Adaabbaa keessatti jechaadha. Guddisa Adaabbaa keessatti dubbisaa maskirinii godheen ture bar. Kana booda ijoolleen Arsii gadi baatanii sagalee hoon taane ani ilma siikkoti, ani ilma maalidha, ani ilma maali an jedhu hin jiru. Ilma siikkoo hoo taate sagalee ta'uu miti. Lafarratti gumaani mucaa siikkoof mandoo kun deebi'uu qaba jechaadha. Okay? Oromoon Arsii har'aa miti. Yeroo Minilik yeroo 8 falmateetu ofirraa deebisee jechaadha. Jagnummaadhaan beekamaa mee jagnummaa keessan agarsiisuu qabdu jechaadha. Jagnummaa keenyan agarsiisuu qabna jechaadha. Maatii teechisee ollaa teechisee fuulduratti rashanee jechaadha. Arsii jettee namni takka bakkee kana hin dhufin arsummaa kee mirkaneessi sagalee ta'e arsummaa kee gumaa kana baasitu nutti himi. Siikkoof mandoodhaa maal jettee miti qabaaxxarte siikkoof mandooni jagnummaa siikkoof mandoo nutti agarsiise. Sabbar zeenaa Dooktar Abiyyi akkana godhe sabbar zeenaa Dooktar Abiyyi keenya ijoollee siikkoof mandoo malee kana haasa'u eessa jira? Sabbar zeenaan kee ilma Oromoo kuchuu ajjeesisee jechaadha. Sabbar zeenaan kee Oromoo siikkoof mandoo ficcisiisee jechaadha. Siruma Oromoo siikkoof mandoo sagalee hin arganne. Okay? Dhiirummaa kee gadi bahiitoo dubbadhu. Gadi bahi siikkoof mandoo kee ta'uu kee gadi bahiitoo sagalee ta'e akkanumaa siikkoof mandoodhaa maali hin naadatin. Sheekni Arsii qeessin Arsii eessa jira? Paastarri Arsii eessa jira? Kuni hunduu Arsii keessa hin jira jechaadha. Hayyuun Arsii eessa baakeetii jirta. Qeerroon Arsii eessa baakeetii jirta. Okay? Ilma Oromoo harka duubatti hidhanii tooyi maatii walitti qabanii too baadiyaa keessatti fuulduratti rasaasan yoo ajjeesan eessa baakeetii jirtaadha. Ani ilma Waaqoo guututi, ani ilma Aliyyi Cirriiti, ani ilma Nadhii Gammadaati, naata libdaa. Waan Nadhii Gammadaa hojjetu san hojjedhu gadi bahi ta'u. Jawaar jettanii harka dhooftu jechaadha. Jawaariin olitti maaf hin hojjanne, lafarratti maaf hin hojjanne. Jawaariif sagalee ta'uudha moo qulqulloota Oromoo Arsii keessatti ajjeefamtuuf sagalee ta'uutu caala. Hanga jawaariif sagalee taatan qulqulloota Arsii keessatti ajjeefamtuuf sagalee taatanii jirtu. Miskiinaa bee guyyaatti yeroo lama yookaan guyyaatti yeroo tokko nyaatanii too buluu bee warri ajjeefaman sun. Okay?
Ana akka kiyyaa guyyaatti yeroo kudhanyaatu miti be. Ana akka kee yeroo kudhanyaatu miti guyyaatti tan ajjeefaman sun. Siikof mandoo hoo jette hanta'e taateen kun siikof mandoo torban kana siikof mandoo kee irraa hin bu'u jechaadha. Hanga ati sagalee taate gumaa siikof mandoo keessatti baastee too nutti hin agarsiisnetti sirraa hin bu'u jechaadha. Torban tokko sirraa hin bu'u. Yookaan gadhee jedhamtaa jechaadha. Gadi galoo jedhamtaa jechaadha. Maal gocha Oromoo gara biraa deemna? Siikof mandoon gadi bahee gumaa kana baafachuu qaba. Eeboo kee fudhattee gumaa kana baafachuu qabda. Cuubee kee fudhattee gumaa kana baafachuu qabda. Okay? Diinni kee olluma san jira jechaadha. Oromoodha diinni kee olluma san jira jechaadha. Tan ijoollee mucaa kana tan ajjeesise olluma kee jira jechaadha. Sodaattuu yoo taate immoo sodaattuudha jechaadha. Bogbaaqqaa siikof mandoo siin jennaa jechaadha. Akkamitti mucaa Oromoo bareedduu tana rifeensa akkanatti mataa isaa qaqqabaniin akkanatti taa'i duuba sitti dhukaasna akkanatti taa'i viidiyoo agartanii jirtu. Akkanatti taa'i akkanatti sitti dhukaasna. Maatiin taa'ee tola ala firoota isaa dabalatee ollaa isaa dabalatee tola. Tuffiidha jechaadha. Jireenyi maal sii godha? Jireenyumti ilma namaa maal godha? Osoo ilma namaa akkana godhanu maal sii godha? Gammachuu maal qabdaati? Hoo nyaattuun gammaddaa kana oolaaltu. Oromummaan kee maali? Gosni ati himattu maali? Allayyaa seenu. Akka dhiiratti gadi bahii tooyi eeboo kee qabadhuu tooyi gumaa baasi. Falmadhu ilma kee na fuulduratti na ajjeestu jedhiin durriyyeen hundi uffata uffattee dhuftee ilma kee si fuulduratti ajjeesti haadha warraa kee si fuulduratti gudeeddee jechaadha. Maali Oromoo kun ati namaa miti? Tigreedha gadi jirta. Tigreen mee miliyoona 8tu falmate. Waraana Eertiraa, waraana naannoo Amaaraa, Makalaakaa Itoophiyaa, poolisii Oromiyaa, waraana Sumaalee kana hunda Tigreen falmattee bee. Gudeeddaman Tigreen gudeeddamte. Maatii fuulduratti gudeeddamte Tigreen garuu jagnummaa ishii mirkaneessitee jirti jechaadha. Jagnummaa ishii tan ittiin mirkaneessite. Warra isaan akkas godhe san maatii fuulduratti gudeeddamte Tigreen garuu jagnummaa ishii mirkaneessitee jirti. Harka duubatti hidhanii tooyi Maqalee keessa lukaan oofanii jiru jechaadha. Han albee qabu albee fudhatee Tigreen. Tan shimala qabu shimala fudhatee Tigreen. Kun waraanatti han albee qabu albee fudhatee Tigreen. Tan shimala qabu. Okay? Oromoon bogbaaqqaa sodaattu Wallagga keessatti suukanneessadha ajjechan. Harargee keessatti suukanneessadha ajjechan. Tuulama keessatti suukanneessadha ajjechan. Jimma keessatti suukanneessadha. Baale Arsii keessatti suukanneessadha. Oromoo keessa namni falmatu Walloo qofa jechaan. Walloo qofa. Walloo keessatti suukanneessan akkasii yoo ta'e illee gumaa baafatu jechaan. Warra hin baranne san Walloo qofatu gumaa baafata Oromoo keessa. Bogbaaqqaa Oromoo haadha raawu. Yookaan nafxanyaatti harka kennadhu yookaan mirga kee falmadhu jechaadha. Ani jagna Afrikaati ani goota akkas jettaa miti. Falmadhu jechaadha. As dhuftee lammata ani siikof mandoo minaamin yoo qabaaxartu ta'e gumaan gurbaa kanaa osoo hin baafatin maqaa siikof mandoo dha'uu hin dandeessu mana kiyyatti. Mollaaca bogbaaqa sodaattu haadha raawu. Naati na fare ballaa. Qoshaasha. Akkamitti ilma Oromoo duubatti hidhanii tooyi maatii fuulduratti rashan. Sagalee ta'aa jirti ijoollee siikof mandoo sagalee ta'aa jirtu waa'ee buqushaa haasofti waa'ee tuffee haasofti jechaadha. Waa'ee shirmixinaa haasofti ijoolleen siikof mandoo yeroo ammaa kanatti. Haasofti jechaadha. Waa'ee shirmixinaa haasofti ijoolleen siikof mandoo yeroo ammaa kanatti.
Ijoollee sii kommando yoo mirga kee kabachiisuu barbaadde makami waraana bilisummaa Oromootitti guyyaa har'aatirraa eegaliitoo bakka jirtutti eeboo kee qaradhuutoo gumaa mucaa keetii baase. Qoshaasha dhuftee seenaa sii kommandoo nutti naasa'e seenaan qabdu jechaadha. Albaati. Seenaan dhibbaadhaa maalluu godhanu yasitti. Har'a lubbuu ilma Oromoo sii kommandoo keessatti hoon baraarin sagalee hoon ta'in maal abbaa keetii seenaa waggaa 100 nutti himta. Warri durii seenaa hojjetee jiraati maal abbaa kee hojjetta. Mucaa kee ijaan laalatoo ajjeefama Dambidolloo keessatti kanatu ta'e. Arsii keessattu kanatu ta'e jechaadha. Yoo gumaan baafanne as dhufteetoo nurratti hin geerarin. Sii kommandoo ta'uu kee lafarratti agarsiisi jenna. Sagalee iyyuu ta'an jirtan. Oshaashaa. Baqbaaqaa Oromoo haadharaa akka walii galaatitti jechaadha. Gantuu Oromaan akka Oromoo gantuun jira. Mootummaa jala hiriirtaniitoo saba ficcisiistu. Ilma an akka kiyyaa kana osoo ajjeesistani ani bee jireenya baay'een argeen jira. Nyaata guyyaatti yeroo 10 nyaachuu nama danda'u. Garuu hiyyeessa Oromoo ajjeesistuu bee. Warri biltsiginnaa deeggartanii jechaadha. Nama waan tokko tan hin beekne ajjeesisaa jirtu bee. Roobalee na geggeessaa sii fi Ilyaasitti handaamsa qaba. Lafti na biraa darbeera. Ilaale amma. Abummaa Arisin dhaga'u ture hojiirra bakka hojii waan jiruuf na biraa guyyaadha itti ufaa. Dhaamsa gabaabduu siin qaba yoo wal dhageenye uummata Oromooti gumaa kan baasu waraana bilisummaa Oromoo malee hin jiru. Isa kana warri namanne amanuu qaba. Warri amanne immoo akkam gochuu qabna waan jedhus immoo walitti xiqqoo siyaasofna. Ani akka nama tokkootti wannan dhaammadhu akka dhuunfaatti nama kana jibbiinsan qabu qaamni Oromoo fayyaduu danda'u maaf Oromoo fayyaduu dhiisee walii gadi jejjedhaa waan jedhudha namoota hedduurra kanan dubbadhu. Hin dandeessu ijoollee sii koomandoo gurbaa keenya sana diimaa sana nuu qaba. Oromiyaa leellisu qabsootta seenu mooraa Oromootta seenu Oromoon amma kallattii tokkotti deebi'uu isaatu barbaachisaadha. Miidiyaarraa iyyuun bo'uun achitti duune jechuun falan ta'u fala keenyaaf immoo erga rabbiiti waraana bilisummaa Oromooti. Isii kana bakka jirtanu akka ol beektanuun wal qaba. Tokko isiin kun. Inni biraa immoo waraana bilisummaa Oromoo akkaataatti dhiyeenya qabnuun akkaataa dhageettii garagaraatiin qabnuun dhaamsatti dhaammachuun dirqama keenya ta'a. Iyyuu qofa miti waraana kanatti iyyachuun dirqama keenya ta'a. Itti iyyachuun kun isas ni jabeessaa. Akkasumas waan silaa gochuudhaaf of duubatti of qabee jiru sanatti akka godhuudhaaf of qopheessa. Wanni nuti waraana bilisummaa Oromoo kadhannu waa sadii duraan isin keessatti beekamee jiru dhiisaa jennaan. Tokko ofsa dhiisaa. Lama shakkii nama shakkitan dhiisa. Namoota silaa uummata Oromoo fayyaduu danda'u qabatanii gara fuulduraatti tokka'uu kanarratti hanqinatu kaleessa ture ammas inuma jirti. Inni biraa immoo inni ijoon uummanni Oromoo itti machuu qabu abbootii amantaa biyya keessaa biyya alaatii qabachuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata kanaaf gumaa baasuudhaafis akkasumas qabsoo kana saffisaan goolabatti gochuuf abbootii amantaa Oromoodha jedhee amanu biyya keessaa qabachuu qaba. Yeroo qabachuu qabaa jennu lolaanii miti. Qaamatti lolaa jiru qaba. Qaamni nu ajjeesaa jiru abbootii amantaa qabatee nu ajjeesaa jira waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo kun haalan taaneen hubachiifamee jira abbootiin amantaa waan ta'eef abbootii amantaa bifa barbaachisaa ta'een qabatee lakki nuti ijoollee keessanii miidhaa biraatiif deemaa hin jirru. Kallattiidhaan sagantaatti qabate jara kana qabachuudha qaba diina jalaa jechuun barbaada. Abbootii amantaa kiristaanaas haa ta'u kan islaamaas haa ta'u isa kana waraana bilisummaa Oromootti jechuun barbaachisaadha. Wannan waan kana kaaseef maaliif jara keenya beektu hawaasa keenya kan barsiisaa jiru Oromoo yoo biyya isaa irratti abbaa ta'e yoo aadaa isaatti deebi'e yoo seera isaatti deebi'e amantaa balleessaa jedhamee uummanni keenya barsiifame. Warri amantaa kun gadi fageenyaan qabsoo kana warra kaleessaan ilaalina. Akka jaarraa abbaa gadaatti hin qaroomne abbootiin amantaa nama
akka ilmoo qilxuutti hin qaroomne, akka nadhii gammadaatti hin qaroomne, akka wal biqilaa keenyaa kamaalee bootti hin qaroomne sheekoleen Oromoo. Sheekolee Oromoo qabattee nu ajjeesaa jirti, nu fixaa jirti. Qeesii Oromoo qabattee nu fixaa jirti, nu ajjeesaa jirti, nu rashanaa jirti, nu gudeedaa jirti waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo bakka kanatti gadi fageenyaan itti iyyatamuudha qaba. Jabaatee jira. Humni isaa humna mootummaa impaayiraatii ol ta'ee jira. Siyaasaanis, waraanaanis, baay'inaanis bakki inni itti qabatee haara nu galfachiisuu dhabe abbootii amantaati. Isa kana immoo maaliif qabachuu dadhabe yoo jenne kaleessa keessa isaa keessa jira. Nuti amantaarraa qulqulluudhaa yeroo jedhu akkaataa itti qulqulluu ta'e sana ibsuu fi dhabe ummata. Nuti loogii amantaan qabnu jedhee ummataaf ibsuu dhabe. Nuti amantaarraa bilisa gaafa waraana bilisummaa Oromoo jedhu amantaan hordofnu waan inni jedhe si'aa jira. Sheekoleenis ilaa bakkan itti ummata arrabsu asii beeka. Bakka afaan kiyya namni na hubachuu dadhabe bakka kanaa quba qabaadha. Yoo inni borshee amiini biroo qabate raayyuma nama arrabsu qabate wal duratti ilaalee deemee jedhe wanna sheekolee arrabsuudhaaf arrabni na lolloquuf hin jiru jara keenya. Impaayiratu sheekolee qabattee nu fixaa jirti, qeesii qabattee nu fixaa jirti, waraana bilisummaa Oromootti bakka kanatti iyyuu qabna. Yoo biyya keessatti waan kana mirkaneessuu dadhabillee biyya laatti qabate biyya laarraa akka sagantaan qabame akkuma dhangaa torbanii irratti arraata irratti hayyoonni amantaarraa bilisa ta'an ummataaf sagalee ta'aa jiran qaama abbootii amantaa ta'e falmachuun akka haqa ta'e ijoolleen kun ijoollee keenya akka taate akka islaamni darasaan keessa jiru akka namni qeesii hordofu keessa jiru ummataaf ibsamuudha qaba. Malee adaabbaata baluddu'e maa dubbatamaa miti dubbatamuu qaba. Garuu falli keenya kan jiru isii kanarratti wal dadammasudha. Inni biraammoo wannan dhaammadhu hijoon ammas wanni isin gochuu qabdan. Warroota miidiyaa kanarraa sikkoo maandoodha nuti jedhaa Abiyyi leellisan maatiin jaraa qabamuudha qaban. Harki akkuma harka riqu maatiin sun cubbuu qabaa jechuuf miti. Maatiin sun ilmoo isaa haa gorfatu. Haqa qabna. Impaayirriyyuu lafa keenya irratti yeroo nuti qabsoofne maatii keenya qabdee ajjeeftee nu gubaa jirti miti. Maatiin warra abiyootiin deeggaru Arsii keessaa qubatti qabaatii kennaa qaba. Ijoollee isaa dhowwatu. Maatii gurbaa Maculullee jedhamtu. Maatii gurbaa Jaarraa jedhamtu. Maatii Godii jedhamtu gollaa haala ishee godhu. Warroota miidiyaa irraa Abiyyi ilma abbaa gadaati jettu. Maatii gurbaa Nasriyaanollee jedhamtu. Warroota kana qabamuudha qaba. Amma siin calliftutti, amma siin gaabbineerra jettutti, amma siin mooraa Oromootti deebitutti. Yoo Oromoo taate mooraa Oromootti deebisa. Yoo siin Oromoon taane immoo silaa Oromoo miti bakka itti godhamuudha qabdi. Isii kana irratti hojjedhaa galatoomaa ulfaadhaa. Na of kolchaa yoonii isinitti balleesse jedha. Okay, galatoomii ajajoonni waan amma dubbatte kana ajajoonni waraana bilisummaa Oromootiin dhaggeeffachaa turanii gara kallattii biraatiin isaanillee nu hordofaa turanii dhugaa dubbachuu fi ijoollee siikuuf mandoo mee gumaa baafachuuf gumaa mucaa kanaa baafachuuf qophiidha.